deddeebiidhaan dhaqqaba garuu ammoo isaan harkan kennine jechaadha. Yeroo ammaa kanatti ammoo humni naannoo san jiru humni keessaayyuu faannootii fi milishaan naannoo san jiru baay'ee ulfaataadha baay'ee jabaadha. Kanaaf immootu hawaasa keenya Oromoo Walloo nurraa miidhuu danda'a kan jedhu namoonni adda addaas kallattii adda addaatiin ka'aa jiran jechaadha. Kanaaf Oromoota Walloo bira dhaabbachuun Oromoota Walloo cinaa dhaabbachuun murteessaadha jechaadha. Murteessaa ilmaan Oromooti. Murteessaa ilmaan Oromooti. Murteessaa qaaliiwwan Oromooti. Diyaaspooraan biyyoota adda addaa jirtan akkuma kaleessa isaan bara 2017 bara 2018 gareelee adda addaa ijaaranii hirmaatanii hirmaachisaa turan rakkoo Oromoo wajjin qoodamaa turan rakkoo Oromoo wajjin qoodamaa turre gareelee adda addaa keessatti gaafa Oromoon Harargirraa buqqa'e gaafa Oromoon Baalirraa buqqa'e gaafa Oromoon Jiddu Galeessarraa buqqa'e gaafa qeerroon Oromoo cabe gaafa qeerroon Oromoo wareegame gareelee adda addaa keessatti hirmaachuudhaan ijoolleen warqituu dorgomaa tokko illee qaban ture jechaadha. Kanaafi assaayimentii guddaan Oromoo eeggate jechaadha. Akkasumas immoo kallattiin inni sadaffaadha ijoolleen Oromoodha isaan sooshaal miidiyaa fayyadamtan inni tiktokii fayyadamtu inni tiwiitara fayyadamtu inni yuutuubii fayyadamtu inni peejii adda addaa qabdu dhimmi kuni dhimma garaas nyaatu ta'uu qaba. Oromoon Walloo badii tokko hin qabu Oromummaa isaatiin ajjeefamaa jira. Oromummaa isaatiin qeerraa buqaa jira. Kanaaf ijoolleen Oromoodha kanneen meeshaalee sabquunnamtii idil addunyaa kallattii adda addaatiin fayyadamtan gama sooshaal miidiyaatiin yuutuubaroonni Oromoo rakkoo kana kallattii adda addaatiin irratti hojjechuu danda'u qabdan dubbachuu danda'u qabdan yoo dubbanne furmaata arganna yoo dubbanne Oromoon dhageessifna yoo dubbanne Oromoon dammaqsina yoo dubbanne Oromoo eenyummaa isaa daggate akka eenyummaa isaatiif dhaabbatu goona. Kanaaf sooshaal miidiyaan gahee guddaa qaba. Ijoolleen Oromoodha addunyaarra jirtan isaan peejii gurguddaa qabdan inni mootu peejii hin qabnes inni feesbuuka dhuunfaa qabdu poosti gati rakkoo Oromoo Walloo kana Oromoo biraan gahiinsin jechuun barbaada. Maaliif kaleessa ijoollee Oromoo Walloo hedduu wajjin gareelee adda addaa keessa 2017 2018 seenaa gaggaarii ijoollee hojjetaa turantu jira jechaadha. Har'a qeeggalanii kan falmataa jirantu jira akka Boonaa Walloo yaadachuu dandeessan. Biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad yoo dogoggoruun baadhee ichi taa'eetiin jechaadha. Hawaasi keenya Harargirraa buqqa'e Baalirraa buqqa'e akka gargaaramaniif kallattii adda addaan sagantaan lammiidhaaf jedhu keessatti hirmaachaa turan. Kanaaf Oromoo Walloo haqa nurraa qaban waan taateef cinaa dhaabbachuun murteessaadha jedheetii yaada akka nam tokkootti. Kanaafi ilmaan Oromoo meeshaalee sabquunnamtii idil addunyaa fayyadamtan kallattii kamuunu Oromoo Walloo bira dhaabbachuun fedhii qofa osoo hin taane akka dirqama ta'e barattaniitiin akka dirqama ta'e hubattaniitiin bira dhaabbachuun isin gaafate jechaadha. Kanaaf mee walaloo jidduudhaan dhuftes jira kallattiidhaan gurra isin buusaa walaloonis waan baay'ee garaa nama nyaatu keessaayyuu waa'ee Oromoo Walloo irratti fuulleffatee walaloo nu dhaqqabeedha gama MWtiin Walloo kana mootu kallattiidhaan isin biraan ga'a anis kan isin wajjin ture obboleessa keessan Falmataa Roorrooti. Meegaa sagantaa keenya warroonni daawwachaa jirtan hundi keessanuu galata qabdanii galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Warroonni daawwachaa jirtan hundi keessanuu sheer godhaa isiniin jedha. Waa'een Oromoo Walloo waan nam tokko ilaallatu miti, waan nam lama ilaallatu miti, waan nam sadi ilaallatu miti. Oromoo Walloo waa'een isaanii hunda ilaallata. Oromoo Walloo waa'een isaanii hunda ilaallata. Kanaaf ijoolleen Oromoodhaa kanneen biyya kana ilaalaa jirtan hundi keessanuu kallattiidhaan fuudhanii Oromoota walqabsiin ilmaan Oromoo addunyaa kana jiran hundi biraan akka geessan yaamicha Oromummaa tokkummaa isinii goona. Kanaaf dhugaa dubbachuu fi waa'ee Oromoo Walloo kanarratti aktivistiin Oromoo, doktorri Oromoo, hayyuun Oromoo irratti hirmaatanii yaada qabna. Mee walaloo kanatti misidhisa waa'ee Oromoo Walloo irratti fuulleffata. Kallattiidhaan waa'ee Walloo irratti fuulleffata. Gurra Simbuusaa warroon dhaggeeffachaa jirtan ilmaan Oromoodhaa kan daawwachaa jirtan sagalee kana kallattii adda addaatiin fuutaniitiin obboleewwan keenya Oromoota Walloo lallaba akka dabarsitan gama MWtiin ergaa keenya dabarfachuun barbaada. Walloof jedha. Itti keenya tokko
akkamitti wal keessa gaafa roorroon alagaa maltu walirraa dheessa wal lolamaa jira marfamee keessaatti warruma nu nyaatuun warruma nama nyaatuun akkuma kaleessaatti warruma nama nyaatuun akkuma kaleessaatti ciisee reebamaan jiru falmachaa jira ciisee roorroo keessaa dhufte gita gitaan galchee roorroo keessaa dhufte gita gitaan galchee. Ciisee reebamaan jiru falmachaa jira ciisee roorroo keessaa dhufte gita gitaan galchee dhiiga isaatti gabbaree lubbuu isaatti wareegee afaan qawweetiin marsee walloon qeesaa eegaa afaan qawweetiin marsee walloo qeesaa eegaa Oromoon koo yoomirree guyyaa waliif birmannaa Oromoon koo yoomirree guyyaa waliif birmannaa iyya waliif dhageenya hata maaliif gurra qabannaa iyya waliif dhageenya hata maaliif gurra qabannaa. Gaafuma sirbamee firee walloo keenya jechuun walloo dhadhaadachuun miirree walii birmachuun miirree waliif iyyafachuun miirree walii hirmaachuun miirree walii dhaabbachuun. Eeyyan gaafuma sirbaa firee walloo keenya jechuun walloodhaan dhaadachuun miirree walii birmachuun miirree walii iyyafachuun miirree walii iyyafachuun. Kan namaatiif miti kasaarratti jibbame Oromummaa waan ta'eef akkanatti jibbame Oromummaa waan ta'eef akkanatti jibbame. Oromummaa waan ta'eef akkanatti jibbame. Galatuma walaloon itti fufa kunis sagantaa tamsaas kallattiidha. Oromoota walloo irratti fuulleffatee kan isinii dabarsaa jirudha. Ani qopheessaa sagantichaa balees keessan falmataa roorroo Oromoota walloo qabsaa'ota kaleessaa gameeyyii har'aa falmattoota qeessaan irratti falmachaa jiran Oromoota walloof sagalee ta'uun dhiiqoo osoo hin taane dirqama lammummaa fi sabummaati. Waan walqixuudha kaleessaa gaafa Oromiyaan miisuu guddaa keessatti galtee kallattiilee adda addaatiin gareelee adda addaa keessatti hirmaachaa turan. Har'a isaanirraa fagaachuun seenaa dabaa ofirra galmeessuudha. Oromoonni addunyaarra jirtan kallattiilee adda addaatiin Oromoota walloof sagalee ta'uudhaan Oromoota walloo haa baraarru Oromoota walloo cinaa dhaabbannu hin jedha. Maarreegaa warreen na daawwachaa jirtan sagantaan tamsaasa kallattii keenya akkuma jira. Warroonni yaada adda addaa arjoomaa jirtanis bifa barreeffamaatiin koomantii adda addaa kaa'aa jirtanis dhugaa dubbachuuf galfata seenaa guddaa qabdan. Kaleessaa Oromoonni walloo qeessaan irratti ajjeefamanii jiran jilbifatanii hin ilaalle falmatanii ofirraa deebisan. Falmattoota kaleessaa qabsaa'ota har'aa manguddoota dargaggoota kaleessaa manguddoota har'aa qeerroo kaleessaa dargaggeessa har'aa qeessaatii falmataa jira. Oromoon walloo xiqqidhaan falmatee heddumminallee qabaachuu baatu onneen walqituu Ahmad Hasan Ammee gootota kanneen yaadachuudhaan diina ofirraa deebisaa jira. Kan dhaggeeffachaa jirtan dhugaa Oromoota walloof lallaba Oromummaa fi obbolummaa kan isinii dabarsaa jirrudha. Maarreegaa ilmaan Oromoo sooshaal miidiyaa kallattii adda addaatiin fayyadamuudhaan ilmaan Oromootiif sagalee ta'aa jirtan galfata seenaa baraa baratti galmee ilmaan Oromoo keessatti itti yaadanna. Warroonni yaadatamee kana sheer gochuudhaan akkasumas immoo sagalee keessan kallattii adda addaatiin nu dhaqqabsiisanii dhimma Oromoo wallootiif wal bira dhaabbannaa. Dhimmi Oromoo walloo dhimma keenyaa dhimmi Oromoo walloo nu ilaallata jechuudhaan
yaaddota adda addaan gumaachaa turtan hundi keessanuu galatoomaas ni jenna. Sagantaan keenya akkuma itti fufee jira. Dubbiin Oromoo Walloodhaa waan baay'ee garaa nama nyaatu, waan hedduun nama gaddisiisudha. Kaleessas har'as kallattii adda addaatiin shiira diinota imperiyaal Itoophiyaa lalisaniin falmattoota Oromoota Walloo irratti gaggeeffamaa tureen isaanii irratti qabeenyi isaanii irratti rakkoon gurguddaan isaa qunnamee jira, qunnamaas jira. Kunis ta'ee sun Oromoonni Walloo isaanii jabeessanii eeguudhaan maanaa gootota isaanii jabeeffachuudhaan wareegama gurguddaa kafalaa jiran. Oromoon Oromummaa isaatiin boonuu, Oromoon dhimmi Oromoota Walloodhaa dhimma keenya jechuudhaan Oromoota Wallootiif dirmachuu barbaadan kallattii adda addaatiin sagalee ta'uudhaan dinagdeedhaan qabsoo isaanii xinnisuu keessatti hirmaachuu gadi qabdan ilmaan Oromoo Walloo dubbisuudhaan bira dhaabbachuun dirqama. Diyaaspooraan Oromoo inni doktoraa, inni piroofeesaraa fi akkasuma namoonni adda addaa biyyoota adda addaa jirtan dhimma Oromoota Walloo kana wal harkaa fuudhuudhaan dabareedhaan eenyummaa Oromoo Walloo deebisnee daanga'uudhaaf lama Oromummaa olummaa akka gootan kabajaan isin gaafanna. Walaloo ilmaan Oromoo Walloorraa nu dhaqqabe isin biraan gaanfee jirra. Amma sirra deebuudhaan walaloo kana gurra isin buufna. Turtii gaarii. Kan nama ta'e miti kan isaarra jibbame Oromummaa waan ta'eef akkanatti jibbame. Addaa namaan tuqee kan isaarra tuffatee galaa, inni immoo kan jibbeetu manatti dhaqee lolaa, inni immoo kana jibbeetu mana dhaqee lolaa. Oromoo wal dhaga'ee walitti hirmatu malee haadhas dhufanii kunoo warri gadi yaa'ee kalee, haadhas dhufanii kunoo warri gadi yaa'ee kalee. Sagalee waliif ta'ii bakka jirtu socho'ii, wal qoqqooduu dhiisiitii miidhu ta'ii dacha'ii, wal qoqqooduu dhiisii mee wal ta'ii dacha'ii. Mee maal bu'aa nuuf qaba afaan keenyaan jechuun, gaafa cidhaa wal waamnee gaafa roorroo wal baqachuun, gaafa cidhaa wal waamnee gaafa roorroo wal baqachuun. Yoo duune waliin duunaa, yoo cabnes waliin cabnaa. Waan arganne qoodannee waan dhabnes waliif dhaabna. Waan arganne qoodannee waan dhabnes waliif dhaabna. Yaa uummata Oromoo, yaa warra Arsiif Baalee, iyyen yaa uummata Oromoo, yaa warra Arsiif Baalee, haadhoo biraan qabnu kan wallorra nuuf caale, haadhoo biraan qabnu kan wallorra nuuf caale. Harargee fi Gujii, Jimmaa fi Booranaa wal lollolamaa jira maaf raabsan jaranaa. Harargee fi Gujii, Jimmaa fi Booranaa wal lollolamaa jira maaf raabsan jaranaa. Eeyyen wal lollolamaa jira maaf raabsan jaranaa. Yaa warra Wallaggaa ijoollee Shawaa keessaa wallo falmachaa jiraataa wal ka'aa galaasaaf gaggeessaa. Wallo falmachaa jiraa ka'aa galaasaaf geessaa. Yaa warra Wallaggaa ijoollee Shawaa keessaa wallo falmachaa jiraa ka'aa galaa wal geessaa. Iluu fi Matakkal ijoollee Raayyaa walloo firmannu numa waliif wayyaa. Walloo haa firmannu numa waliif wayyaa. Akkamiin dadhabaa madoo wal aanachuu, ammaas ta'u geenye kan kufee qaabachuu. Waliif firmadhaa malee Oromiyaan nutti kolfaa. Waliif firmadhaa malee Ormi nutti kolfaa. Oromiyaa tiyyaa waliif firmadhaa malee Ormi nutti kolfaa. Akkuma gaafa gammachuu koottaa gaafa lolaas, iyyen akkuma gaafa gammachuu koottaa gaafa cabaas.
maalitti na dhibeetii isaa mee waliif dhukkubsadha walloon lolamaa jira hunduu quba qabaadha walloon lolamaa jira hunduu quba qabaadha nam falmadhe malee maaliif adiin kiyya afaan aadaa duudhaa saba kiyyaa dabarsee illaatu Itoophiyaa Itoophiyaaf kanaafin falmadhe Oromoo walloodha kanaafin falmadhe Oromoo walloodha Baale gadab Oromoon nu birmadha Masih komando Oromoon nu birmadha jechuudhaan walloo kan nu barreessan Waleewwan keenya Oromoota walloo ilmaan ishee biyyoota baqaa keessa jiran keessaa akka kan taate Faayizaa Ahmad. Faayizaa Ahmad gargaarsa Oromoota bara 2018 ciniinsa Oromiyaa qaqqabeen Oromoota keessaa naannoo Somaaliyaa irraa buqqa'aniif Oromoota Harargee Baaleef birmannaa godhamaa ture keessatti shamarree seenaa guddaa qabdu turte. Har'as kunoo bifa walalootiin Oromoota addunyaa irra jiraniif lallaba Oromummaa fi obbolummaa haala addaatiin dabarsitee jirti. Ilmaan Oromoo kanneen addunyaa irra jirtan Oromoonni walloo har'an tan rakkoo guddaa keessa kufanii jiran. Kufaatiin Oromoota walloo kufaatii Oromoo kaabaaf kibbaati. Kufaatiin Oromoo walloo kufaatii Oromoo jiddu galeessaati. Qabiinsi Oromoo walloo qabiinsa Oromoo Baaleetti. Qabiinsi Oromoo walloo qabiinsa Oromoo Shawaatti. Maarreegaa akkuma isaan walaloo keessatti ergaa nuuf dabarsanitti gaafa Oromoo walloo wallisu qofaa irra jechuun hin ta'uure jechuudhaan bifa walalootiin ergaa guddaa nuuf dabarsanii jiran. Ilmaan Oromoo kanneen sagalee kana dhageessan kanneen addunyaa kanarra jirtan dhimma Oromummaa keessanii jabeeffachaa dhimma Oromummaa keessanii tikfachaa haa dhageessan. Inni kun ammoo waa'ee Oromoo yoo dubbannu mataan si dhukkubu Oromummaa malee hin miidhagdu aadaa kee malee hin miidhagdu tokkummaa kee malee eessayyuu hin geessu kophaa kee fiddee bakki keessa tokko waan hin jirreef obbolawwan kee Oromoota walloo sagalee haa taanu. Oromoonni walloo badii tokko malee keessaanii irratti kaaba Itoophiyaatiin weeraramni adda addaa irra geggeeffamaa tursiisaa seenaalee bara dhiyooti. Har'a immoo qabatamaa wanti argaa jirru naannoo Amaaraa Oromoota walloo irratti haleellaa geggeessee jira. Haleellaa kana immoo Oromoonni walloo isaanitti keessummeessuu hin dandeenye ofirraa qolachuudhaaf dirqaman lubbuu wareegan qabeenyatti dhabaa jiran. Kanaaf immoo tumsi Oromoota addunyaa irra jiran murteessaa ta'e argamee jira. Falmattoota haqaa Oromoota kaleessaa yeroo sirni imperiyaala Itoophiyaa isaan irratti duulaa ture fuuldura dhaabbachuun Oromoodhaaf gaaddidduu Oromiyaadhaaf dhiiga dhangalaasaa turan bira dhaabbachuun filannoo tokkollee akka hin qabne dirqama Oromummaa qofa ta'uun beektanii warroonni irratti hirmaachuu jirtan kan hin hirmaannes akka irratti hirmaatan yaamicha Oromummaa fi obbolummaa isiniif dabarsina. Oromoonni walloo akkuma eenyutu mirga isaaniitiif falmachaa jiru. Guyyaa tokkollee boqonnaan arganne sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti asumaan sagantaa koolaba kan itti wajjin turan obboleessa keessan falmataa roorrotti. Waan nu dhaggeeffataniif galatooma ulfaadhaa isiniif jecha sagantaa ko'adhaa asirratti koolaba. Waan nu dhaggeeffataniif irra deebi'uudhaan ammas hedduun galatoomaa isiniif jecha sagantaa biroo immoo dhalattoota naannichaa barbaaduudhaan kallattiidhaan kan isin biraan ga'u ta'uu beektanii ilmaan Oromoo idil addunyaa Oromoota wallootiif sagalee ta'uun cimsinee jechuu qabna. Oromoonni walloo seenaa guddaa nu biraa qaban. Oromoonni walloo haqa guddaa nu biraa qaban. Oromoonni walloo waan Oromoo biraa haqa guddaa qaban waan taateef kan hubachuudhaan hundi keenya iyyuu bakka jirrurraa kallattiidhaan
kallattiidhaan obboleewwan keenyaaf sagalee ta'uun fedhii qofa osoo hin taane dirqama ta'uu hubattaniiti. Oromoo Walloo cinaa akka dhaabbattan yaamicha Oromummaa fi obbolummaa isinii gachaa sagantaa keenya irraa kan isin wajjin tureen obboleessi keessan Falmataa Roorroo asirratti goola bufteema. Warroonni dhaggeeffachaa turtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa.